Oromoo argitanii mutaana ni ati koo Oromoodha abbaan koo Oromoodha maaliifan dubbadde malee jetti laa kunoo ofuma wanta hattamneerra kunoo lakkatee nuti boosana ati koo Oromoodha Oromoo wallaggaati sayyuu walumaa waltumneerra. No የሷ ጌም ማሸነፍ ሳይሆን እኔ መጠቀም ያመኑ እኮ ያናደደኝ እንዴ ኢቭን እንደዚህ ተደራጅተውብኝ በጣም እኔ ኖርማል ጌም መስሎኝ ነው ጀስት የጀመርኩት ኖርማል ጌም ከጓደኛዬ ጋር ከማለካ ኢቭን ገስት ላይ ገብተን የምንጫወተው ጌም ነው መሰለኝ ማለት ነው። እኔ ከዘረኛ አይደለሁም በቃ ዘረኛ አታድርጉኝ። አሁንሽ ለምን ተማርጂ አንቺ እኔ አሁን የፈለገሽውን ስደቢ እንደናገርሽ ነው መናገር ያለብሽን ተናግረሻል። ስልኩን ዝጊውና ውጪ። እዚህ ጋር ምንም ያረግሽው ነገር የለም እኮ እንዴ ምን ያረኩት ነገር የለም። የሆነ ብሔር ወክይ እኮ እንትን እንዳልኩት እኮ ነው እንትን ይባላል እኮ ነው ህዝቡ አይቶሻል። ምንም ስለ ብሔር ያነሳሽው ፓርት ሜል በቃ ሁለታችሁም አልተገናኛችሁም። ከዚህ በኋላ ማስተካከል ነው ያለብሽ። ህዝቡ ተረዳው አልተረዳው አንቺ ምንም እኮ አሁን የሚያመጡት ነገር እኔ ጋር መናገር የፈለኩት እኔ መጠቀናን ያረጋችኝ እኔ ለቀኔ እንደዛ አስቤ አይደለም። እኔ ገዘሮ ከይል ጫውት አይደለም ፈልግ የገባሁት እኔ ኖርማል ጌም መስሎኝ ጫውት የገባሁት በቃ ማስተካከል ነው እኮ ሳታቂ ተናገረች አይደል? ነገር ማስተካከል ነው በቃ አሁን ለሮላንዲና ጌም ከተጫወች መቀዘው አይ ኖ ወይ ጓደኛዬ ስትናደድ እንደዚህ ነው ትንሽ ይልቀቃት እንጂ በሌላ ነገር አይደለም። እውነት ለመናገር ማስረዳት አችልም ተናግራ ከዛ አንፃር ነው እንኳን ከኛ ከገብሮን ሳምቢያ ከኛቴ ማቀብሶብና ተካንቴ ከገብሮን ሳምቢያ ከኛቴ ጎታ ቱፈልሙኒም ለሮን ጋሌንቺም ነወዳይ ቢያ ጎታ ጋንቱ ፊያቱ ከም ጎጎታ ጋንቱ ጄሱ አከሚት ጆሌሮ ሞና ጋተሰኒ ነጋ ኮቴራ ተረቢ አብስና ርፈጋ ammas na dhufe ammas kun immoo adda argaa gosti isaa kanuma ta'e kan kana immoo baasa qabaayyu as keessa ta'anii natti fidannadha garagara jechuudha kan akka duraa sanarraa kanatti wayyoo qaba yaa ijoollee ta'e garuu amma kiiloo 51 ta'e 46 irra argaa kun itti xiqqishaata xiqqaadha kun mul'atu isitti mul'atu mul'ala xiqqaadha kun firii tokko nyaatta jechuudha amma itti waxxaruufan taaga dabalee kan garagaa maammadootti yaa jechuudha maammadootti yaa dabalee ala kun adagaan biyaan kun munu bitadha lakka ijoolleen bitadha warra huqqattuu lakkaa bitadha huqqattu hammi singe sirraatu diwaaddetan amma gara hojii kee qaxxala waa rabbi baay'ee wixxeetii qaba kan duraanii kun kan horii fakkaata kun immoo netsaa kan kiniinii fakkaata kiniinii netsaadha kun netsaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن المان ورمو أباك ليس بونتون جمع كنت أبات الرتي باي يتكون عجائب جيتشو أكو من أموك مطبتو كاليسة طبعا كبهت الوت إنقد غافا سبونتون تباتوس سبونتون تباك أبجنان ديوت قدامي برد أبد أجدامي سبورتي والقد أتورتي غافا ماكين تباتوس أكسوما bira dhaabatamee dibuutu godhamee sappoorti godhamaa fi ture maakii keenya tapha qabdi jenneeti. Kaleessa gaafa isiin kun taphattu taphni kun baay'ee tapha jarreen sanirraa adda jechuudha. Akkamitti tapha sana keessatti ijoollee Oromoo irratti hin hirmaanne Tooppiwaanii irra kan jiru namicha Afrikaa jedhamu namicha Suudaaniidha. sanuu dheengadda gastii keessa kadhattee kottuu na jajjabeessi jettee kadhatteeti fidattee jechuudha. Akkamitti sabboononni Oromoo dheengadda nuti sabboonaa Oromooti jedhanii leenca 12 hanga 13 waliif kennaa turan intalli kun sababa siin jimma taateef immoo maaliif isillee sappoortii godhin ani waa kenneefi miti jechuudha. Namni waa kennee qofa gargaarsa miti yaadaan illee nama gargaaru achuma jala taa'ee waan itti taasisan qaba jechuudha baay'ee. Kanaaf intaloon
Yoonan uffata aadaa Jimmaa uffadhee dhufe uffanni sun uffata tujjaarummaati kadhaadhaaf naan ta'u jettee uffata gadaan uffannettee uffata gadaa uffattee dhufte inta saakkaaniif jechuudha kadhaan sun sadaqaan sun inta saakkaaniif silaafuu mucayyoon maqaa nu balleessitee kumaarrii sirrii miti ijoollee Jimmaa keessaa kan kadhate yeroo jalqabaatii fi siidha dheengadda halaala haraama jedhanii irratti wal qabaa turan har'a isii kana ammaa sappoorti godhanii haraamummaa fi halaalummaa irratti wal qabuu didanii anatti waan baay'eetu mul'ate isinoo aggam tokko argitanii abbaa feete deeggar waan feete siyaasni kosii ta'uu aditu garuu akka jimmummaa qofaaf gadaanaatti ilaalamtu of ilaaluu qabda isiniin jechuu barbaadeetan gabaabumatti ijoollee Jimmaa lamaaninyaan baga taphattee anam ga'uuna kootiitti of argeen jira bareeda ta'ee jechuudha. Galatoma ulfaadhaa gaaffii sirnaatiin gaaffii naamusaan isin gaafatamedha kuni inni kaleessa dheengaddaa achi jiru isii kana bira maadhibe jechuu barbaadeetan inni 66 4,500 maal ilaalamuu barbaade akka Oromoof Oromummaatti taphatame akka gandaatii miti akka godina Jimmaatii miti gaaffiidha kun kanaaf Oromoo keenya waan baay'eetu namatti mul'atti hundan dubbatanii hundan dhiisanii maaf akka gandaatti galan osoo intalaan kun kaleessa godina Jimmaa hin taane wallahi nama 70 dhufanii ilaalan akkas jechuudha kun waan jirtuudha liqimsaa bishaan itti dhugaa oo diddan immoo kun hin mul'ata jechuudha dubbiin bakkuma jirti akkas